Oromiyaan aanota garaagaraa keessatti rakkoo dhibee koleeraatiin yeroo uummanni miidhamaa jirutti qaamni mootummaatti dararaa gaggeessaa yeroo jabeessa itti fufee jiraachuu uummanni naannichaa himatanii. Oduma wal fakkaatuun godina Baalee Lixaa keessattis miidhaan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin uummata irratti raawwatu jabaatee itti fufee jiraachuu odeeffannoon naannicha keessaa ba'aa jiru kan himu hoggaa ta'u, odeessa gama biraatiin rakkoo guddaa Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti ta'ee kan jiru hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabsiisuudhaan mariin marsaa afuraffaa itti fufee jechuudhaan himamaa kan jiruu fi bu'aan marii kanarraa eegamus maali kan jiru irratti odeessa bal'aa walitti qabannee akka qabna. Odeeffannoo biyya biraatiin ammoo biyyee mata kubbii guddaan Ameerikaa fi biyyoota addunyaa hedduudhaaf taate Kooriyaan kaabaa misaayilaa guddaa fi hamaateem Jaapaan irratti dhukaasuunis fi gabaafamaa kan jiru hoggaa ta'u kanaa wajjin wal qabsiisuudhaan odeeffannoowwan dhaga'amaa jiran irrattis waan gurra isin buufnu harka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkidhaan odeeffannoo torbee kanaa fi isaa kanaa kan isinitti himu Alleencoo Eliyaasiin nageenyi keenya kan jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu jechaa gamanumaan gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Oromiyaadhaa godina Harargee ba'aa aanaa Goloodaa keessatti uummanni yaalaa fi qoricha gahaa dhabuudhaan dhibee koleeraatiin duudhaa fi dhukkubaan rakkachaa akka jiru himachuun isaanii mul'ataa jira. Oromiyaa keessatti qaamonni mootummaa ajandaa isaanii ijoon dhimma waraanaa irratti ta'uudhaan waa'ee waraanaa qofarratti hojjetaa jiraachuun bal'inaan kan mul'atu hoggaa ta'u, akkasumas hojiilee isaanii guyyaa guyyaa keessatti kan argamu hoggaa ta'u, rakkoolee hawaasaa miidhamaa jiranii fi akkasumas wantoota bu'uuraalee hawaasaaf barbaachisaa ta'an of duuba deebi'anii ilaaluudhaan furmaata itti kennaa akka hin jirretu himamaa jira. Kana immoo deebisaa gahaa itti kennuu dhabuun dhibee busaa baatiilee darban keessa lixa Oromiyaa keessatti uumameef yaalaa fi qoricha gahaa dhabuun akka fakkeenyaatti kaafamaa kan jiru hoggaa ta'u, sababa kanaan lubbuuleen lammiilee nagaa hedduun kan darbaa ture hoggaa ta'u, haaluma wal fakkaatuun dhiyeenya kanaas ba'aa Oromiyaa godina Harargee ba'aa aanaa Goloodaa magaalaa Burqaa Tirtiraa dabalatee gandoota aanichaa keessatti namoonni dhibee koleeraatiin du'aa jiraachuudha kan himamaa jiru. Warroonni dhibichaan qabamanii jiranillee yaala dhabuudhaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu jiraattonni naannichaa kan dubbatan hoggaa ta'u, aanicha keessatti hanga ammaatti namoonni 3 sababa yaalaa fi qoricha dhabuutiin duututu himamaa jira. Namoonni lakkoofsaan 35 ta'an ammoo du'aaf jireenya gidduutti akka argaman odeeffannoon kun itti dabaluudhaan kan eeru hoggaa ta'u, aanuma kana keessatti maqaa gargaarsa milishaa jedhuun uummata gidiraadhaa fi rakkoowwan uumamaa hamaadhaan akka malee rakkataa jiran kana dirqamaan jechuudhaan hawaasa irraa maallaqa funaanuudhaaf jecha reebichaa fi hidhaan uummata irratti deemaa jiraachuunis gamanumaan himamaa jira. Saamichi dirqii uummata irratti raawwataa jiru rakkoo kana gubbatti rakkoo biraa dabaluu fi uummanni kan himatu hoggaa ta'u, namoota hin qabnu jaan ammoo maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun reebichi ulfaataa fi hidhaan irratti raawwatamaa akka jiruu fi uummanni rakkoowwan adda addaa hama hedduutti gidiraa harkaa akka jiru kan himataa jirani. Odeeffannoo wal fakkaatuun loltootaa fi kaadiroonni mootummaadhaan godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo keessattis miidhaa hawaasa irratti geessisan jabeessanii deemaa jiraachuu uummanni naannichaa himate. Godina Baalee Lixaa aanaa Diinshoo gandoota hedduu keessatti loltootaa fi kaadiroonni mootummaadhaan uummata nagaa maqaa deeggartoota WBOtti jedhuun namoota 190 ol jumlaan guuranii maneedhaa aanichaa keessa dararaa guddaa irraan gahaa kan jiran hoggaa ta'u, namoota hidhaman keessaa dargaggoota qofatti baasuudhaan gara leenjii waraanummaatti geessaa jiraachuun odeeffannoon dhaga'amu ni hima. Dabalataanis aanichuma keessatti manneen uummataa gubaa fi qabeenya qotee bulaadhaa barbadeessaa kan jiran hoggaa ta'u, namoonni waraana mootummaa aanaa Diinshoo ganda Aayidaa iddoo addaa sangoota jaamutti manneen isaanii jalaa gubate keessa kan maqaan isaanii gara miidiyaatti ba'e Heekoo Abdulleedhaan Haaji Abdukariim Hassan, Roobaa Mahammad, Muzayyan Aadam ta'uudha kan himaa jiru. Murni fedhii aangoo isaa qofa guuttachuu irratti xiyyeeffatee biltsiginnaan naannichatti sochiin waraana bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa jiru anaaf rakkisaadha jechuudhaan kanaaf ammoo uummata naannichaa maqaa deeggartoota yookiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo jedhu itti maxxansuudhaan kan gidirsaa jiru hoggaa ta'u humna argachuu qofaaf
Zoonii kibba bahaa Oromiyaa godinoota Arsii fi Baalee afran keessa dararaa farra mirga dhala namaa kan ta'e uummata naannichaa irratti raawwachuu jabeessee itti fufee jiraachuudhaan kan odeeffannoon naannoo san keessaa bahaa jiru saaxilaa jiru. Oduu biraatiin dhimma Idil Gabbayyaa wajjin wal qabsiisuudhaan muddamni Sudaan, Misrii fi Itoophiyaa gidduu jiru akkuma jabaatee fufee jirutti mul'ataa kan jiru waggaa ta'u kana wajjin wal qabsiisuudhaan mariin marsaa afuraffaa Idil Gabbayyaa irratti xiyyeeffatu Finfinneetti ammas eegaluun himamaa jira. Mariin marsaa afuraffaa Itoophiyaa, Misrii fi Sudaan gidduutti dhimma Idil Gabbayyaa fi muddama qaama biyyoota sadeen gidduutti ta'e irratti guyyaa irraa Finfinneetti eegalamuudhaan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksisuun kan mul'ate. Mariin marsaa kanaa erga hooggantoonni Masrii fi Itoophiyaa adoolessa keessa qajeelfama guutamiinsa bishaanii fi to'annoo hidha kanaa akka saffisu ibsa waloo kennaniin boodatti eegaluudha kan dhagahamaa jiru. Mariin marsaa afuraffaa dura ogeeyyonni teeknikaa biyyoota sadeen irraa dhufan guyyaa tokkoof gaggeeffamuun kan himamaa jiru waggaa ta'u hidhichi marsaa afuraffaadhaaf guutamuu kan ibsite Itoophiyaan bishaan kiubik meetirii biiliyoona 42 kuufachuu ibsite jirti. Itoophiyaan ijaarsa hidhichaa waggaa 12 dura kan jalqabde waggaa ta'u biyyoonni sadeen ijaarsummaa gamtaa Afrikaa fi Ameerikaa jalatti mari'ataa turanis waliigaltee tokko irra osoo hin gahin arragaani. Dhibbantaa 80 bishaan laga Abbayyaa Itoophiyaa keessaa kan maddu waggaa ta'u Itoophiyaan qabeenya uumamaan goonfatte kanatti mirga fayyadamuu guutuu akka qabduu fi hidhichi faayidaa biyyoota yaa'aa gadii akka hin miine kan irra deebi'uun dubbattu. Masriin garuu hanqina bishaanii natti fiduu mala jechuudhaan yaaddoo guddaa qabaachuudhaan ibsaa turuudhaan waldhabdeen hamaan biyyoota kana hedduutti kan mudachaa ture. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisiin sagalee kenname keessaa 90 siquu argachuudhaan marsaa sadaffaadhaaf hiree biyya bulchuu argachuu koomishiniin filannoo biyyoolessaa kan beeksise waggaa ta'u filannoon torbaan darbe taasifame kanarratti morkattoonni sadii hirmaatanii turuun himamaa jira. Siisiin bara 2014 ture yeroo jalqabaatiif sagalee kenname keessa 97 argadhe jechuudhaan pirezidaantii Misraa kan ta'ani. Bara 2018 illee bu'aadhuma wal fakkaataadhaan injifachuu beeksani. Yeroo sadaffaadhaaf mo'atan jechuudhaan haga bara 2029tti aangoorra turuu akka danda'u kan himan waggaa ta'u ajandaan guddaan biyya Masrii keessatti ittiin wal dorgomanii fi uummata duratti ittiin waadaa galan keessa qabxiin tokkoo fi inni ijoon dhimma hidha laga Abbayyaa ta'uun mul'ataa jira. Kanuma wajjin wal qabsiisuudhaan gabaasonni miidiyaalee hedduun baasaa jiranii haala hidha Abbayyaa fi sochiiwwan waliigalaa jiru wajjin wal qabsiise haalli biyya Misrii keessa jirus ammallee haaluma yaaddoodhaa fi xiyyeeffannoo guddaan guutameen faana hidhicha kanaaf bu'amee irratti xiyyeeffatuudhaan itti deemaa jiraachuun gabaasota kallattiiwwan adda addaa irraa ba'an irraa arguun danda'amee jira. Odeeffannoo biyya biraatiin Kooriyaan kaabaa addunyaatti mata dhukkubbii guddaa taatee akkuma jirtutti itti fufuunis mul'ata. Kooriyaan kaabaa misaa'ila cimaa Jaappaanitti dhukaastee jechuun addunyaan muddama biraa keessa jirti. Kooriyaan kaabaa dhorkii Yuunaayitid Neeshin cabsuudhaan misaa'ila cimaa qabdu kan fageenya dheeraa deemu dhukaasuu ishee aangoonni Kooriyaa kibbaa mirkaneessutu himama. Misaa'illi Jaappaan lixam Hokkoyoond qubate kun biyyoota lixaatiin balaaleffatamaa jira. Kooriyaan kaabaa misaa'ila kana kan dhukaaste mirga torbaan darbee qondaalonni ittisa Kooriyaa kibbaa fi USM haleellaa niikulara Kooriyaa kaabaa irraa dhufuuf akkamiin deebii kennuu akka danda'amu irratti marii gaggeessaniin boodatti. Mootummaan Kooriyaa kaabaa kanaaf deebii kennuudhaaf tarkaanfii haleeluu dabalataa akka fudhatutu dhagahamaa jira. Misaa'illi fageenya dheeraa kun akka dhukaafameen wiixata ganama akka biyyattiitti sa'aatii 2 fi daqiiqaa 34 irratti naannoo Pyongyaagitti raawwachuutu himama. Qondaalonni Jaappaanii fi Kooriyaa kibbaa misaa'iliin kun fageenya kiiloomeetira 1000 irraa daqiiqaa 73 akka imale kan isaan himani. Misaa'iloonni ICBM jaaman kun dandeettii ardii Ameerikaa kaabaa qaqqabuu kan qaban waggaa ta'u dhukaasni wiixata taasifame kun waggaa kana keessatti dhukaasaa ICBM milkaa Kooriyaa kaabaa taasiftee isa shanaffaadha. Muddamni Kooriyaa kaabaa fi Kooriyaa kibbaa gidduu jiru kan hammaatee waggaa ta'u ji'a darbe yeroo Kooriyaan kaabaa qoqqobbii dhaabbata biyyoota mootummoota gamtoomanii cabsuudhaan saatalaayitii basaasaa erga hawatti ergitee booda kan raawwatedha. Kooriyaan kaabaa kanaaf deebii kenniteen waliigaltee humna waraana Kooriyaa kaabaa waliin qabdu gariin
addaan kan kutte hoggaa ta'u waliigalteen kun wal dhabdee hir'isuudhaaf jecha sochii humna waraanaa daangaarra jiru akka daangeessu ture. San booda Kooriyaan kaabaa immoo waliigaltee kana keessaa guutumatti kan baate hoggaa ta'u itti aansuunis loltoota ishee zoonii humna waraanaa bilisaa ta'e keessa jiran hidhachiisutti fufte. Torban darbee gorsaan ittisa biyyoolessa Kooriyaa kibbaa Kim Tiyoon ji'a muddee keessa yeroo tokkotti Kooriyaa kaabaa misaayila ICBM dhukaasuun ishee hin oolu jechuudhaan dubbatee ture. Wiixata qondaalonni ittisa biyyoolessa Kooriyaa kibbaa ICBM dhukaafamee misaayila boba'aa jajjaboo akka ta'e kan mirkaneessan hoggaa ta'u misaayiloonni akkanaa dhukaafamuun dura boba'aan guutumaan waan irraa hin barbaachifneef akeekkachiisa muraasaan dhukaafamuu danda'u jaani. Balallii milkaa'aa ebla taasisee boodam Kooriyaan kaabaa misaayila Hwasong 18 jaamu adoolessa keessa yaalte jirti. Kooriyaan kaabaa dabalataan misaayila fageenya giddugaleessa boba'aa jajjabaa haaraa oomishu hojjechaa jirti. Ji'a darbee injiinii misaayilichaa milkaa'inaan yaaluu kan ibsite hoggaa ta'u garuu misaayilichi hanga ammaatti milkaa'inaan hin dhukaafamne. Yeroo Kooriyaan kibbaa kuusaa meeshaa waraanaa niikulara isheedhaa guddifachuudhaa fi sirreeffachuuf deemtutti Kooriyaan kibbaa fi Ameerikaan naannicha keessaa humna ittisa isaanii cimsachaa jirani. Jimmata darbee walgahii Waashingtanitti taasisaniin qondaalonni biyyoota lamaanii haleellaa niikularaa Kooriyaa kaabaa taasisuu dandeessuuf karoora deebii isaanii kan haaromsan hoggaa ta'u biyyoonni lamaan dabalataan bara itti aanutti shaakala waraanaa taasisan irratti yaalii fayyadama waraana meeshaa niikularaa fayyadamuudhaaf waliigaluu isaaniiti kan odeeffannoon ba'aa jiru ifa godhu. Ta'us garuu Kooriyaan kaabaa mata dhukkubbii guddaan biyyoota addunyaa addattu Ameerikatti ta'uu itti fufuunis gabaasota hedduu irratti mul'ataa jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.